Kan dhaggeeffataaf daawwataa jirtan Kello miidiyaadha. Nagaan keenya bakka jirtan maratti isin haa dhaqqabu jechaa oduu irraan isinitti hima. Magaalaa Naqamteetti kaasaa tokko malee misooma kooriidarii maqaa jedhuun manneen uummataa diigamaa jiraachuun barame. Misooma kooriidarii jechuun xiyyeeffannaa olaanaa laatee mootummaan Itoophiyaa magaalaalee biyyattii keessatti hojii hojjetaa jira. Haalli kun magaalaa Naqamtee keessatti eegalee kan jiru yoo ta'u, hawaasa irratti manni diigamaa jiraachuu gabaasni arganne ifoomseera. Sababa misooma kooriidarii jedhuun kaasaan kennamu akka hin jirre uummatatti kan himame yoo ta'u, lafti kan mootummaati jedhamuun namoonni mi'a qaban guurratanii akka ba'an taasifamaa jira jedhame. Manneen hedduunis diigamaa jiraachuu eerameera. Haati hiyyeessaa hedduun mana malee hafuuf dirqamaa akka jiran ta'uu gabaafamee jira. Mootummaan daandii bal'isuus ta'ee dhimma misoomaan wal qabatee waan uummata miidhuu hawaasatti gadi buusuu isaa kanneen qeeqan gochaa raawwataa jiru kana balaaleffataniiru. Odeeffannoo itti aanee of harkaa qabnuun qondaala mootummaa akka ture Obbo Taayyee Danda'aa mana hidhaa irraa hiikame. Obbo Taayyee Danda'aa har'a mana hidhaa irraa ba'uun maatii waliin wal arguun isaa gabaafameera. Mirgi wabii tibbana eegamee fi hidhaarraa wabiidhaan akka gadi lakkifaman manni murtii ajaja dabarsee akka ture Obbo Taayyee Danda'aa kaleessa mana hidhaa Qilintoo irraa osoo ba'uuf jedhu balbala irratti qaamolee nageenyaan ukkaanfamuun isaa gabaafamaa ture. Caasaa mootummaa keessatti sadarkaa ministeerummaa irraa hojjechaa akka ture Taayyeen nagaan akka bu'uuf deddeebi'ee barreeffama feesbuuka isaa gubbaan maxxansaa tureef akkasuma qondaalota mootummaa qeequu isaan booda ture kan hidhame. Dhimma ajjeechaa abbootii gadaa Karrayyuu dabalatee taatee suukanneessaa humnoonni mootummaa wal qindeessanii hawaasa nagaa irratti raawwatan mormaa tureera. Odeeffannoo itti aanuun naannoleen Somaalee fi Affaar hidhamtoota wal jijjiiranii. Naannolee Somaalee fi Affaar walitti bu'iinsa daangaa gidduu isaaniitti tureen wal qabatee hidhamtoota qabanii turan wal jijjiiruu isaanii ministeerri nagaa Itoophiyaa ibseera. Naannolee lamaan hidhamtoota qabanii turan kan wal jijjiiran marii ministeerri nagaa aangaa'ota naannolee lamaan poolisii federaalaa fi raayyaa ittisa biyyaa waliin taasise hordofee ta'uu gabaafamee jira. Adeemsi kun waldhabdee naannoo sanatti uumame hiikuudhaan nagaa buusuuf akkasumas dhimmoota deebi'anii walitti bu'iinsaaf geessan furmaata waaraa akka argataniif marii balbala kabanu ta'us gabaafamee jira. Kanaan dura waldhabdee naannolee daangaa naannoo Affaarii fi Somaaleetti uumaman mariidhaan hiikuuf waliigaltee irra ga'amuu isaa pirezidaantonni naannolee lamaan waloon ibsanii turan. Yeroo Waxabajjii bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaa walitti bu'iinsa daangaa naannolee lamaaniitti uumameen namoonni hedduun du'uu madaa'uu fi qe'ee isaanii irraa buqqa'uu gabaafamee ture. Oduu keenya birootiin Koongootti dhukkubni maalummaan isaa hin beekamne namoota 79 galaafate. Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo keessatti sababa dhukkuba haaraa mallattoo qufaa fakkaatu qabuun yoo xiqqaate namoonni 79 du'uu ministeerri fayyaa biyyattii beekseera. Namoota du'an keessaas harki caalaan isaanii dargaggoota umurii 15 hanga 18 gidduu jiranidha jedhame. Ho'i qaamaa, mataa dhukkubbiin, qufaa hafuura kutuu, dhangala'uun funyaan keessaa gadi yaa'uu fi hir'inni dhiigaa mallattoolee dhukkuba kanaa yoo ta'an biyyattiitti hanga ammaatti namoota 300 ol irratti mallattooleen kunneen mul'ataniiru. Ogeeyyiin fayyaa gara bulchiinsa Koongoo bakka dhibeen kun bal'inaan itti babal'atee irraa jedhame dhaquun maalummaa dhibee kanaa fi namoota dhukkubichaan qabaman qorataa jiru jedhame. Qondaalli waajjira dhaabbata fayyaa addunyaa naannoo Afrikaa BBCtti akka himanitti garee isaa muda walitti qabuu fi qorannoo laaboraatoorii hojjetu gara iddoo sanaatti erguuf karoorfannee jirra jechuun dubbataniiru. Jiraattonni bakka balaan kun itti dhaqqabe harka isaanii saamudaan akka dhiqatan walitti qabamuu irraa of qusachuu fi hayyama ogeessota fayyaa ga'umsa qaban malee reeffa namoota du'anii akka hin tuqne yaadachiisaniiru. Hospitaalonni biyyattii ammoo sababa hanqina qorichaatiin weerara kana dhaabuu hin dandeenye. Gargaarsi hatattamaa nu barbaachisaa jedhanii jiru. Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo dhukkuba qufaa kanaan alas weerara dhukkuba maariyyee jaldeessaa yookaan impox jedhamuun miidhamaa jiraachuu gabaafameera. Waggoota muraasa dura immoo weerara vaayirasii iboolaatiin qormaata guddaa keessa turuun ishee ni yaadatama. Odeessa keenya dhumaatiin Ameerikaa magaalaa New York keessatti namichi kaleessa rasaasaan nama rukutee miliqe poolisiin adamfamaa jira. Poolisiin Ameerikaa magaalaa New York nama haguuggii fuulaa uffatee hojii gaggeessaa dhaabbata inshuraansii tokko ajjeese miliqee adamsaa jiraachuu ibseera. Hojii gaggeessaan dhaabbataa United Healthcare Brian Thompson roobii darbe dugda keessaa rasaasaan rukutamuun ajjeefame. Qorattoonni akka jedhanitti ajjeechaan sun kan itti yaadamee fi dursee karoorfamee akka ta'ee fi nama ajjeechaa kana raawwate adamsuuf hirmaannaa taasisaa jiraachuu beeksisaniiru. Nama odeeffannoo shakkamaan kun akka to'annoo jala oolchuuf gargaaru dhiyeesseef gatii dadhabbii isaa $10,000 waadaan galameefii jira. Akka poolisiin jedhutti shakkamaan kun haguuggii fuulaa gurraachaa fi jaakkeettii uffatee hanga Thompson ba'utti daqiiqaa 5 oliif eeggaa tureera.
amma poolisiin ragaa tokko qabatee socho'aa akka jiru gabaafame. Qorattoonni namicha adda baasuuf teeknooloojii fuula adda baasuutti fayyadamaa jiru. Fuulli isaa haguugamus naannoon ijaa fi afaan isaa mul'ataa ture. Kana malees rasaasni 3 bakka ajjeechaan kun itti raawwatametti argame qorannoon taasifamaa jira jedhame. Kana malees poolisiin karaa shakkamaan kun itti baqate irratti bilbila harkaa argachuu ibsameera. Namichi kun maaliif ajjeechaa kan akka raawwate haga ammaatti wanti beekame hin jiru. Qabeenya nama ajjeese kanaas hin fudhannee jedhame. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoon irraaf qabanne kana fakkaataa akka guyyaa boriin haga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.